kaarsariin keessan hin sirraa jechuudha. Gara barbaadan. Kanaaf garanatti meeqan deema? Almost 15 deema. 15 enter. Yan amma garanatti 15 deemeera. Garanatti immoo calliseeman laayin tokko dura godhee keessaa ba'a. Kana booda seekanan ergan dura godhee kanan dura godha. Then to the parallel to that draw garanatti 15 enter. Then ammas garanatti digdama enter. Then garanatti calliseeman dura godhaa keessaan ba'a. Okay. Amma maal fayyadama? Trim kanaafi kan dan trim no trim click trim then enter. Then kana booda laayinii kana gara oliitti kana dura gooneerra. Okay. Kana booda gara gadiitti 15 asirraa kaasnee kanarraa kaasnee gara gadiitti 15 dura goona. Dura point kanarraa kaanee gara gadiitti kanaaf F5 press goona. F5 15 enter. Yan gara booda garanatti digdama. Ammas F5 digdama enter. Then asii ol 15 vertical 15 enter. Olni asitti laayinii garanatti F5 ammas kaarsarii keenya sirreeffachuuf F5 press F5 then 60 enter enna. Then asii ol 15 ammas F5 press F5 15 enter. Then dhufnee kanaafi kana ol quunnamsiisna. No. Line keenya fudhannee kanaafi kana ol quunnamsiisna. Kana booda line ishee kan hojjenna. Draw line F5 70 enter. Kana booda asilaani fudhannee 15 enter.
نقول 55 enter connect to this then line ishee kana godhannee point kanaaf kana wal qunnamsiisna. Then kana booda ishee kana hojjetanneerra jechuudha. Then line asii ol 55 enter. Then garanatti kan dhuuf F5 press 5 enter garanatti 10 enter garanatti 15 enter then close and enter. Then line ishee kana fudhannaa asii gadi F5 then 20 enter. Ishee kana fudhannaa asii gadi 20 enter. Ammoo warra kana asiin 15 no line 15 enter yes F5 10 enter then close. Asiin is gadi laayinii tokko 20 draw goona. Point kanarraa kaasnee 20 enter. Yoo kana booda kana fee sarkilii kana sarkiloota kana lamaadha. Sarkiloota kana lamaan maal goona? Draw arcii lamaan kaasuuf 3 point then this point 3 dan arcii kana sirreessuu dandeenya. Gadi harkisnee akka barbaannetti sirreeffachuu dandeenya. Then ammas arcii ishee lammataa draw arc 3 point arc pointii kana then akkuma tirfii irraa kunnaa jechuudha. Right click trim goone draw. Then kana booda arcii kana sirreeffachuu dandeenya gara barbaanne. Adjust godhachuu dandeenya akka daamishinii barbaannetti. So kana fakkaata. Erga draw godhanne keetti daamishinii kennachuu fi isometric irratti rondaa kan fayyadamnu qabnu linear yoo ta'u taane daamishinii keenya align daamishinii keenya duraan linear fayyadamaa turre 2D irratti ammas irratti garuu align isheetu kana fayyadamna. Booda kanaati hanga kanaatti meeqa ishee kanaan immoo straight taanaan straight fayyadamne rakkoon qabu vertikaalii waan ta'eef warra laayinoota inclined ta'ee fi align fayyadamna. Align then kaitini kennanna. Okay, asirratti wanti dagachuu hin qabne
jalqaba maal sirreeffachuudha foormaatii sirreeffachuu foormaatii keessaa yuunitii fi dimension style sirreeffachuun dagatiina ittaansee limitii ittanii barreessanii limitii specify lower coordinate specify upper coordinate kan jedhu irratti sirreeffachuun dagatiina asirratti fakkeenyaaf limitiin kan hojjedhee 200 taasisanii zoom all keenyaa fi view zoom all innis sirreeffachuu dandeenya yookiin immoo z enter a enter innis sirreeffachuu dandeenya zoom erga sirreeffannee booda 2D irraa gara 3D isometric gara isometric sirreeffachuu fi maal jennee barreessuu qabna snap style snap fakkeenyaaf snap stly kan jedhu kana enter goona then erga isa interennu maal nu fida 0 kan jettu nu fida 0 kan jettu sanarratti 1 inni interenna then 1 inni inter 1 inni maal ta'a jechuudha isometric irra nu dhufa jechuudha karsariin keenya gara isometric itti jijjiiramte jechuudha so galatooma yoo isinitti tolee share like gochuun dagatiina then kanaafi irra deddeebi'ee akka isin qaqqabu immoo almost akka yerootti notification isin qaqqabu itti fayyada yerootti akkasiin fayyadu miseensa kanaa ta'a galatooma nagaatti